آه، لا تجرجروا جتي أرمني مكة ويتمم مايتو يسلتشنو سوتو ماندي مادا وسوكي Yaa akkasii أمومي jalaan wanni rakkoo ta'e amma laal haasoo kiyya dhiifamaa ila laal amma namuutu aadaa qaba beete namuu aadaa qaba bar atis akkatti haasoftuu akka laal amma fakkeenyaaf dhugaa siin jedha ani dhufee manguddummaa siif nama amma fakkeenyaaf ati amma arsii yoo taate siifi nama arsii wal lole jidduu manguddoo ta'uu hin danda'an. لأنه سيري أن تناسو بيكو في أكاتان تناسو تي أد يعني أكيد أي سناسو بيتن وانو متقوى تكا غلغلا كان ربولو دنديسا أكا أدار ستكس يعني دبي بيفاني ديكاني أچي باساني أس باساني غلغلا كان غوتو أنا في حسو واللولي من قد دور سيمو في جدو يامني نا في حسو ولتي أري غلغلا كان غوتو وانو مكي يافي خياسو أبولو دندان بيغي تكيسان جرو ati Oromoo malaaxaa nasraatu ajandaa godhattu ati ajandaa si godhachuu dhiisti kana sabbari لا dhaggeeffadhu yani arargeetti immoo akkisan hin jiru amma biyya teenyatti namni wal lolaame gatta hadiisa ol jidduu dubbata yoo namni sheekaa jiraate waan hadiisaanii dubbata aboo rakkoon ta'e maali rakkoon tiyyatan aboo atoo rakkoon ta'e maali rakkoon tiyya waan akkana akkanaati duuba amma wanni kanaa kun akka waan jiru ni ilaalan gama kanaa isin ilaalan abbootii gadaa jidduu ni fidan namu akkasii mire kan jechuun amma wanni rakkanne an dhufee waan hin beeknerraa ijoollee arsii labeen jidduu manguddoo ta'uu laa wanni ta'e amma dubbiin. Ani namni arsiitis amma namni arargee ni ifata amma ni ifadha amma guddummaa arsii dhugaa dubbachuuf. Nammoo namni anaaf namni ollolee ijoolleen amma Suleemaaniin dhufee manguddoo sii taanaan jedhe yookaan qeerroon dhufee manguddoo sii taanaan jedhe ni ifadha. Naan ta'ii ni jaan. Leennoo akkaataa yaanii dubbii baran keessa seenanii aboo meeyaa tokko biraa gabbaasanii laal. Kaan biratti ol deebisanii jaarsaas jaartii biratti ittiin dubbatanii gabbaasaniiti aboo waan akkanaa jiraati inni kun akkana jaartiin ta'e akkana akkam jettaati aboo hangummaan kunuu halkan kana guutuu laal haasoo majara lameen kana bulamee maal seeta beekta aadaa arsii tanatuyyuu jabduudha. Kadir ilaale. duba jabeenya sanarra fi'uun qabdu baata laala tolle dhibee aadaan jabeenya ta'e sanarra fi'uun qabdu yaani kan akkasii fudhachuu qaban jechuun qabdu. Waa wal sirreessina. Uumee koo waan nu sirreessuu qabdu tokko keessa. Ela akkuma shari'aatittuyyuu nama wal lole tokko walitti sobdee araarsuu shari'aan sii hayyamti. Laali akka jaarsummaa arsiitti yeroo jettu akkuma kutaa Oromiyaa keessa wanti akka amantatti dhiyaatu haasaallee haa ta'u tartiiballee waa hunda haa ta'u ilaaluu dandeetta akka arsiititti. Laal dubbii takkan rifeensa tokko ilaalatti haadatanii tokko kophatti jette Oromoon laali. Waan kana baay'inaan eenyuma ammaa kawoo jettee fudhatte arsiin maal jedhe jedhanii bar. Kanaaf akka araaratitti yoo ofii keeti laali maal jette Oromoon kalafa beeku lafaan taphate kalafan beeyin immoo lafti taphatteeni yoo taate malee laali mammaa kana hubadhu laali kalafa beeku lafaan taphata kalafan beeyin immoo lafatu isaan taphata yoo haasofni arsii akkasiin taphate malee arsii yeroo waa laalu bareechee hadiisallee of cinaa kaayee miidhamaa fi miidhallee wal bira fidee yoo ati miitellee laali bar inni kun si miine jedha jedhee laali akka shari'aan jettutti illee qeerroo kiyya si'a faayillee dubbachuu kiyya dhiifama illee dhagee kala ati wanni hubachuu qabdi akka waan jibbeera qeerroo kiyya laala akkasitti naaf dhiifama naa godhe yaani jechuun dogoggoratti haasawamaa miti yaani manguddummaan arsii dogoggoratti haasawamaa miti akkasitti fudhatin kaa yaani amma fakkeenya siinaa jedhu anamma aadaa arsii keessa waan natti toluu jira manguddummaa jaartii tiyya biratti na dubbachuu dhabuu waan hin fedhe yoon hin balleessi hattaa yoon hin isirraa illee harka mure jaarsa jaartii biratti hin xiqqeessan ittiin muran isii gadi baasan dubbadhee bara isii gadi baasaniiti laal aboo jaarsi kee waan akkanaaf barbaada akkana ta'eef isallee gabbaasaniiti aboo haati warraa keetii waan akkanaa sii himatte waan kana sirreessiif siin jedhu irratti saalfachiisan. Ani ka jedhe waan gaariidha yaani jechuun waan bareedaadha ani xiqqeessinee bara yaani waan bareeda garuu inni san ulfinni san isin itti baratanii jirtan gungummiis itti baratan waa hundaas aboo meehoo haya gungume jaani akkasii wal harkaa fuudhanii kun asiisaa yaasee manni guutuu akkasitti kabajaa walii dabarsuu san itti baratanii jirtan garuu ani hin baran
Ani amala fakkeenya siin jedha. Ani amma fakkeenyaaf ijoollee Arsii jalatti waggaa 10 ijoollee Arsii waliin jira. Ani amma aadaa hunda baradhee jira. Ani fakkeenya siin jedhee beekadhu. Namni kiyya ka Harargee yookaan namni Jimmaa yookaan nama Walloo yoo akkasiin manguddummaa san inni teessise jedhe sirraan fudhatumma. Li'aanna'u isin barattanii jirtan. Isin ofii maasha Allah tabaarakallaa osoo xaafii takka namarratti nan bisne lubbuun Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama harkaa futee namaa fixan. Garuu namni biraa fakkeenya yaada akka itti beeku qaba. Isa sanis akka inni itti beeku wajjin deemuu gaariidha. Ka Harargee sanis, ka Jimmaa sanis. Laal gaafa akka arsooma dhufee akka Dhiifama waliin si arsooma. afaan illee dubbadhee hin ariifadha si afaan illee dubbadhee dhiifama naa godha warra as keessa jirtan illee tokkoffaa irratti yoo guyyaa san hin dhumatin hin bulfannaayu. Bulchinee burlaallee yoo barbaanne. Laal akkasii kun laal. Kanaaf namni biraa hoo laal qeerroo kiyyaan ka jedhe. Nama biraatiif ammoo akkasitti hin beeku namni biraa. Yaani niin barsiisoo itti guyyaa takka sirraan baru. Haa ammaa naaf ete nammaa Harargeedhaa jennu. Laal ani ammaa Harargeedha. Ati Arsiidhaa mire ani aadaa keessan kanas hin beeku ta'a. Nama Arsii wajjinis hin jiraanne ta'a. Garuu har'a kaanee wal lolla. Gaafa wal lollu haaya manguddummaa namni biraan jiru. Namuma Arsii kanaa dhufee nu jidduu ta'a. Ani makka kanaas hin beeku. Laal akkammeessi yaane jechuun aadaa Arsii kan akkana bulfatanii yoo dubbiin jabaattellee aboo dubbiin nuuf haa bultu gungume jaarsa biyyaa kennaa abaluu kennaa mee eenyu jira jaanii dubbii tana adda laalanii ta jaarsaa jaartiitis akka jaarsaa jaartitti ta dhiigaatis akka dhiigatti ta gartee nama lamaatis akka nama lamatti kadhoon dubbii nama dhuunfaatis akkasitti xumura Arsiin garuu dubbii xumuramu kana ani kutaa birarraa waan dhufeef hin beeku akkuma ka Arsii sanni fixnaaf yoo jaan tarii namni kun fudhachuu dhabuu danda'a. Kanaaf namoota birallee akkuma nama sanitti osoo hojii deeman gaarii yaada juun qabaadde jaansii gale. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Dabaree tokko baabura tokko dabaree isaa eeggatanii irraan daakkatamu akka miidiyaa kana burfadhee keessa waa tokko jechuun barbaada. Kadiirii fi naafii jidduutti akka xiinxala kiyyaatti waa tokko jira wanti irrinna ta'e. Uwwati sajjal immoo waan kana waliin dubbatan malee waliin hubatanii wal beekan malee waa tokko wanti jarri waliif hin beekne jira. Kana jechuunis rasaasa tokko goonni tokko gaafa rasaasa takka qabaatee diinni itti baay'atu rasaasa takkitti san ittiin sodaachisa malee hin dhukaasu. Sababni maaliifi diinni suni rasaasa birallee nin qaba ka jedhu tiinki sammuu isaa keessatti godha. I think yeroo baay'ee jarri wal jaalatti dhibbaan dhibba wal jaalatti. Garuu icciitii miidiyaa kana irratti hin dhukaafne waan gara laafinna qabaniif lameenuu ni dhukaasan. Icciitiin sun maali kan jedhamu yoo taate yoo dhugaa dubbanne akka Oromootitti dhugaa yoo dubbanne namoonni walitti bu'iinsa uumee osoo addaanis kan ba'an taate Oromoon asirratti yoo ilaalaa jirtan dhaloonni ammaa kun waan gaafa jaalalaa gaafa jibbaa haqqisa. Jarri mootu jaalala walit jibbaa yoo qabaatan ilaalcha wal jibbine malee yaadan waliin galle malee onnee walii keessa jirra kan Oromummaa kan obbolummaa jedhanii miidiyaa kana dhugatti dinqisiisaa jiran. Maaliif sababni isaa namoonni tokko namoonni sammuu duwwarra kaartoonii duwwaa wayya kan jedhamu tokko maal kaleessa akkana naan jettee medhee addaan dhidhiitatu inni jira. Ilaalcha wajjaraallee osoo wal dhabanii hawaasa kana biratti kolfanii bashannansiisanii dhiyootan intarviyoo inni goosisu. Wantoota silaa akkanaatitti keessaa barreeffadhe tokko jira. Sunillee gaafa guyyaan dhufee uummatuma kana irratti waan dubbatutu jira. Jara beeketii miti. Jara beekus baadhu laayivii keessatti wanti lama akka osoo hin beekne namatti dhuftuun hin beekan. Du'aa fi jaalaltu osoo hin beekin namatti dhufti. Garaagarummaan jara duuti lubbuu fudhattee imaltii jaalaltoonnee fudhattee deemti. Wal jaalatanii 100% wal jaalala jaraa kan balleesse icciitii waan hasurreef jedhe tokko uun. Icciitii ol ka'an san waan gaafa jaalalaa ittiin hin sodaachiftanii dhukaaftan. Icciitiin miidiyaa kana irratti dhukaate mootu wanti ilkaan soddomman keessaa baate nama 30 qaqqabdi. Sana akkamitti akka qabattan isintu beeka. Garuu wanti nuti isin dinqisiifannu waan isin dabarsitan caala namoonni walitti aadaa yoo jiraatu isin immootu waliin koostanii taphachuun kun gaafa waliifis hin ta'in ilaalcha kennatu wal dhabe malee jaalalti kee ilaalama kan dinqisiifadhu. Anaaf osoo ta'uu baatte hawaasa isii jaalatu yoo jiraate akka jaalatamtu barbaadda. Namni biraa immoo gaafa nufi jibbe summii facaasee akka namaan jibbamtu barbaada. You are right. Kanarratti mootu dhibbaan dhibba si dinqisiifadha. Amma rakkoon tokko wanti nu dhibaa jiru ijoolleen amma suuraa kana jettee akka ashittiitiif akka hamzaatiitti ijoollee duluutti meelataa jirti namoonni argitanii
Suuraa kahuleen kennama qabdi. Hamzaa Faashitti nama akka Oromootitti riikaardii laayivii dabarsuun kennanii jiran. Budaa itti akka hin taane maashaallah jedha maaliif jaalala jechuun waan guddaadha. Namni milkaa'ee kan jedhamu addunyaa galma laal keenyas yeroo duraatiif akkasuma ture Oromoo waan haaraa gaafa dhufee ililchitee simatti. Gaafa bira keessattuu girrisaan miidiyaa irraa kuni gaafa ati waan haaraa takkaan gadi dhufte yookaan si haaraa yeroo haaraa san qabatee siin ililchite gaafa ati ijatti qaaccofte ammoo ija keessa buutee waan isiin si kana gootu jechuun namni nama jaalateen jaala namni milkaa'e kan jedhamu jaalala irratti nama jaalateen jaalatamedha. Kun immootu ofii jaalateef jaalatamuu hin danda'u kanarratti isin dinqisiifannaa. Hundummaan keessanuu ilmaan Oromoo kanneen kutaa 11 warri akka uullee yeroo baay'ee kolfisiisee taphachiisaa hafarsoolleen immootu hafarsoo fusmiyyee waa jetti dhibbaan dhibba garuu akka hawaasaa waliin keettu summii waliin keettu. Dhaloota yeroo nama arrabsan summii ol kaa'uu fi dhaloota kolfee taphatu addaan beeka. Jedhanii jiran galan ilaalcha namaa jibbi malee namummaa namaan jibbina. Oromoo xiqqoo wanti dhaloota jenereeshinii kana dhibe akka xiinxala kiyyaatitti ilaalcha namaa jibbuuf namummaa namaa jibbu addaan hin beekan. Ilaalcha jibbi abbaan ilaalcha fooyyeffata. Namummaa ishee hin jibbinaa jiraatu. Kan waan jechuu barbaada okay walaloota akkaaniin dhaamsa siidhaama my best brother Kadir ilma Harargeetiif akkasumas immoo naafi Kadir ilma hubbannaa jibbaa miti waan Oromummaa walirraa dubbanna mucattiin dhugaa rabbii si dinqisiifatte onnee kan kee keessa atis bakka namni qubatiin teessoo qabattee teetta waan akka siifnaa fi waan akka konkolaataa qonnaa qattisaa buqqisu waan akka jaalalaa callisaa dubbisu ani eenyuun jettu atillee ni beekta jaalatamtuu dhugaa mucaan si jaalatanaa fi ni dhageetta bashurreen barrittiin zaraata harkifti jaalallamtittiin salaata hanqifti. Waan akka salaatati moo waan jaalalaattu caala namni gatiin beekne kanaa wal madaala. Jaalalti maalin jedhi love is milk but no drink. Jaalalti aannanii nama dhugee beekuuf warra wal jaalate bakkuma jirutti rabbi sinaa eegu akka Oromootti namni riikaardii laayivii cabse. Hamzaa fi Aashittiidha nama gatiin beekne jaalala arrabse. Hamzaa ilma Harargee warra Sheebakrii Saaphaloo si jaalanna si dinqisiifanna maaloo. Warra qubee afaan Oromoo jalqaba biqilche sanyii Dr. Muhammad Rashaad Abdullee nuti sin jaalanne erga waliin turre warra Elemoo qilxuu dhugaa isin dinqisiifanna namni akka Harargee jaalala beektan jirtu all of Oromoo warri kutaa 11 warri walii birmannu warri gaafa rakkoo jaalala jechuun jaalalti namummaa warra seenaa beekuuf bakkuma jirtanitti rabbi sinaa eegu naafi atillee mucattii warra Arsii yoo seenas qabaatte icciitii Kadir gabbaatee hin dabarsin icciitii jechuun waan namni beeku eegu. Nama icciitii jaalatu Oromoon har'aa akkam bulte akkam oolte siin jedha malee icciitii siin gaafatu nama jaalachuu fi jibbuu ni dandeetta gorsa obbolummaa sii dhaama atis ni dhageetta think before speak jetti faranji dubbachuun dura itti yaadi dubbadhu namni gatiin beekne namaa waan hubatu nama ilaalcha namaa jibbuuf namummaa jibbuu wal adda namni seenaan beekne booda nama gatta Hamzaa Faashitti illee eebbisaa rabbi waliin haa tursiisu dhaloonni bubbee kun waan akka bineensaa namatti yuusu. Atillee hojirta hafarsoo oroo si dinqisiifan abbaan fedhe si ajibbu maaloo feetu arrabsi feetu gorsi icciitii jaalalaa yeroo baay'ee dhoysi waa arrabsuu miti ilaalcha hawaasa dinqisiisu isin hunduma keessanuu seenaa keessan dubbadhee hindisu Usleeman Amaan mucaa Suudi Arabiyaa keessatti jaalala dhugaa dabarse hawaasa ni gorsa yoom takkaa arrabsee waan si ol kenne keessaa dhugaa rabbii farda nyaatteetiin farda waliin nyaatte. Dhugaa si dinqisiifannaati nama taatu. Namni gatiin beekne maali mucaan farda waliin nyaatu ijoolleen duraa yoo bilbiltu jaalalletti hoolaa biraa olii gadi fiidi. Laa kun jibbiinsa miti jaalala adda jettee nyaatta. Waan dhaabbatanii fannisan gadi taa'anii fuudhu jedha warri waa beeku. Si dinqisiifanna rabbi si haa eegu. Suudi Arabiyaa keessallee qabeetiin hammaatu. Dhugaa nima turte waan garaa nama nyaatu. Bakka jirtu caalaa bakka keessaa baate beekta. Waan guddaa hojjette kaayyoo kan kee eegda. Hujii hin tuffatin hujii waltan. Wanta hojjette hawaasa marara. You have good luck in the good chance jechuun si eebbisa. Jaalala dhugaa rabbi si deebisa. Itti fufii jaaladhu. Yoo dogongorte dhiifama gaafadhu hin beekuun beekumsa nama waa beekuuf. My best brother rabbi. Galatoon. Hedduu ulfaadha. Seenaa godhee bosonatti lixu warra
ittiin sii kufa seenaan maaliif kufa warra aliyyi cirrii warra saba isaatiif sin jijjiirin shirri hasuu my best brother atillee chance is better than knowledge carraa wal caala yoo ati kolfitu namni si abaaru miti rabbi umrii si haa tursiisu umriin kee si haa ta'u warraagessa boddaa si dinqisiifannamee nuu ta'i soddaa jaalalaan eessa arsii keessaa baata si dinqisiifanna nama kenna taata hafarsuu atillee mucaa warra shaffilaa wanta hojjette onnee keessa jira feetu arrabsi feetu jaaladhu hawaasa kan kee dhiifama gaafa dheereen namni si dubbisu jabaadhu jabaa koo ani si guddisa sin jaaladha sin kabaj gaafa si xiqqeesse maqaa kootu bad ruqiyyaa akkam jirta intala abbaa biyyaa mucattii warra shaashee mucattii qabsoo oromoo fuulduratti baase warra seenaa beeku warra nadhii gammadaa osoo isin jirtan maqaan maa nu bada isin jaaladha oromoo warri kutaa kudha tokko maqaa keessa jirtu ijoollee walloo warqituu listen to me my brother ijoollee walloo warqituu warra diina qabdee morma irraa darbitu ijoollee walloo kamisee warra seenaa godhee naaftanyaa mukatti fannise walloo jiillee walloo sanbate waan isin gootan eenyutu dagate seenaa caalu ijoollee walloo isin jaaladha isin kabaj gaafa isin xiqqeesse maqaa kootu bad achi isin ceesisa gara shawaa ija balleessituu adawaa warra taaddasaa birruu nuti wal jaalanne oromoo haga waliin jirru warra caaluu hundeessaa seenaa isin gootan anatu galmeessa achi isin ceesisa ijoollee wallaggaa akkam jirtu oromiyaa irratti wal argaan warra abdiisaa aagaa waan isin hojjettani faranjiinuu raga eebbisaan addunyaa akkan jedhe namni bishaan hin beekne gabatee muka irraati gara argatti jallata namni seenaa hin beekne maa seenan taphata seenaa beeki bakkuma jirtu seenaa kan kee eegi warra caaluu jaalatu warra yoo dogongore dhiifama wal gaafatu jirtu ijoollee booranaa ijoollee gujii ijoollee karrayyuu ani sin jaaladha wanta seenaa beeku bakkuma itti rabbi seenaa eegu oromoo kutaa kudha tokko I think isin jaaladha isin dinqisiifadha yoo dogongore sammumaan qindeesse dhiifama isin jedha tarii yoo balleesse jirtanii ijoollee arsee warra seenaa dhugaa addunyaaf dabarse dhugaan olaa baatu warra ayaam oromoo farsi jedhee dhaadate warra mirga dhala namaa addunyaa gaafate warra leenjisoo diiga arsiin sodaa tokko malee boorra saasa namarraa hiika warra nadhii gammadaa osoo isin jirtan maqaan maa nu bada warra akka Mustafaa Huseen warra qawwee fuudhee lubbuu namaa baasee sabaa jecha aarsaa kaase warra akka Mahammad Diksisoo yaadadhu dhaloota jenereeshinii jimma keessa dhaabbatee free from oromiyaa jedhee nama gaafate jirtu ijoollee sirkaa ijoollee ilaala gobeessaa walirraa dubbanna nuti obboleessaa ijoollee warra sheekka daraa wanti isin hojjettan hedduu nama rara ijoollee xareetaa yoo namni callisu wallaalaa nu seeta baga jiraattan ijoollee waajii rabbasaa baranaan haadhuma anaa miidhamu bakkasaa seenaa keessan anatu barreessaa kuni sobaa miti isinii dhiyeessa ijoollee shaashee baga jiraattan warra qabsoo oromoo fuulduratti baas warra hajasan gammadaa osoo isin jirtan maqaan maa nu bada warra arbaa guugu warra naaftanyaa qabee hundatti diguugu lola gaafa diidaa lola gaafa arboonyee keessattuu yaadadhu akka Maammadii Mooyyee oromoo kutaa kudha tokko achi sin ceesisa gara jimmaa abbaa jifaar ati seenaa baadhu ol kaan kuni seenaa dhugaatii eenyutu dagate harmee isaa gumaayyitti irraa maqaan abbaa jifaar maqaa sadi abbaa tulluu Mahammad ibn Daawud abbaa jifaar nama seenaa beekuuf seenaan nama tara makka keessatti funduuqa ijaare kanan nama rara gandummaa hin beeku dhugaadhaan dubbadha waan sammuu koo qabu oromoo hubadha my sisters and my brother jechuun isinii xumura chance is better than knowledge carraan beekumsa caala namni beekumsa hin qabne maaliif si madaala yeroo baay'ee nama waan beekne nama hin baranne namni maqaa sitti baasee waa barreessu yoo qubee gaafatte maqaa ofii barreessee hin sirreessu hundumaan keessanuu I will finish my point jechuun xumuree walaloo ammuma qindeesse dhiifama isiniin jedha oromoo koo yoo balleesse follow godha nam tokko taasisa seenan isin hojjettan booda seenaa taasisa hunda keessan isin jaaladha it is quiz me galatooma dubbachuuf follow godhaanii nama dinqisiifamuu qabu galatoomii obboleessa maashaallah kiyya wallaahi waa hedduu tokko as keessatti waan hubannu hedduu nu dabarsitee galatoomii qeerroo dubbadhu qeerroo Toma namoonni hedduun qeerroo hoo jettanii ani qeerroo yeroo maqaa keelle kaasuu diigaa maqaa dhawu. Warra komantiitti deebisaa jira. Warra komantiitti deebisaa jira. Rachuka maal jechuu barbaade ani yeroo maqaa kiyya yommuu gaafadhu laala bakka hundaan ni jira. Qeerroo Oromoo kutaa 11 jedhee sababni jedheef maali? Waan inni jedhe kana hunda keessan jira. Isin hubachuu qaba. Kanaaf maal jechuun barbaade waa sadii jechuun barbaada. Dhaamsa Ustaaz Raayyaa tokko maal jedhan beektan waa sadii. Gidee inni waa'ee kee dubbatu gidee inni maqaa kee dubbatu beekta ati shabakaa isaattu qabeessi dubbateera. Okay naaf galaafadha. Warra komantiitiif jedhaa kan jala rifanneef jedha. Maal jechuu barbaade waa sadii abbatu eeggataa jedhan. Nuti amma dargaggeessa akkasiiti ilaala. Dargaggeessa dhaamsa Ustaaz Raayyaan dhaamanisan waa sadii abbaa eeggataa.
eenyu sadan sun nagaa namni eeguu qabu nu hinuu dargaggeessa kana nagaa eeguu qabna kabajallee ofirratti eeguun akkasuma uffata illee jechuun ofirratti eeguun dhaamsi hayyuu sun eenyu fayyada nu fayyada amma keessattuu nu warra miidiyaatti gabbaye kana kanaaf rabbiin nama nagaafis